አስታውሳለሁ ከየት እንዳነሳኝ ሁሉ ስጸየፍ nagaan isiniif guddatu kabajamuuf jaalatamu kan taatanii Elsaatu jalatti kan argamtanii maamiltoota koo akkasumas haaraa gara Elsaatu bitti kan dhuftanii irra akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti baga nagaa jiraattanii egaa arra yaada haarawaanii gara keessan dhufeetin jira Elsaatu bif haaraa kan taatanii like subscribe share gochuudhaani maatiinaaf ta'a akkasumas yaada qabdan ammoo karaa koomentiitiin jalatika maatii walifaataanu walaa guddifnu wal bira dhaabbannu isinin jetti baga arraan baatanii egaa arra immoo yaadni an qabadhee dhufeetin jedhee akkuma beekamu yaada torbee kana miidiyaa irratti deddeebi'ee maatiin jiru akka nama tokko ta'anis immoo yaada koo kan dhuunfaa kan ta'e ibsachuudhaaf yookiin ammoo dubbachuudhaaf gara fuula keessanitti dhiyaadheera egaa akkuma beektanii Oromooni bal'aadha Oromoon immoo ummata gaariidha ummata ammoo nama jaallatu ummata guddifachuu beeku ummata nagaa barbaadudha kanaaf akkuma guddina keenya akkuma ammoo bal'ina keenya akkasumas ammoo yaada garagaraa qeeqa garagaraa walirratti kaasu walirratti ammoo adeemsu olola adda addaatu jira egaa torbee kana kan ka'e keessa kaleessan dhaggeeffadhaani irra caalatti dhugumatti amma dhaggeeffadheetin jedhe akka nama tokkotti saalfadhee lama ammoo yaada tokko gara sammuu koo dhufe egaa obboloota koo akkuma beekamu Oromoon bara dheeraadhaa fi akkuma barachaatiin dhufne akkuma ammoo ija keenyaanis ammas argaatiin jirru darara adda addaa keessa quuqama adda addaa keessa rakkina adda addaa keessa saba ammoo darbaatiin jiru qeesaa irratti lafa isaa irratti rakkina adda addaa dabarsaat ammas immoo ilmaan isaatti ammoo aarsaa godhaatiin jiru kanaaf yaanni ammoo amma miidiyaa irratti ka'eetiin erga ammoo Jawaar hiikamee asitti egaa yaada Jawaar keessa ture yookiin ammoo yaada inni qabu Oromoodhaa fi akkasumas biyyattiidhaaf wanta qabu amma inni hiikamee asitti ammoo hundi keenyaamu dubbadhu baay'ee warri ammoo yaada isaa baruuf yookiin ammoo maal dubbata man hidhaatii ba'ee maal dubbata akkasumas ammoo man hidhaatii ba'uu isaatitti ammoo warri ammoo aaree adaa biyyachitti ajjeefne adaa biyyachitti akkasiin goone jedhee kan aarellee baay'eetu jira sababni isaa maali egaa namni tokko yaanni isaa eessatti mul'ata eega namni sun ba'ee dubbateen booda jibba qabuuf jaalala qabu mul'ifata jechuudha egaa namni kuni hidhatti gaafa galeetiin jedhee ummata Oromoo tokko godhee yookiin ammoo yaada tokkoon qabeetiin hiriira namni tokko baasuu hin dandeenyeeyyuu akkasumas immoo hamma inni hidhameetiin jedhee ummanni kun isa baasuus hin dandeenyeeyyuu isuma ammoo kaleessa yookiin qeeqaatiin turre jibbaatiin turre keessaanuu maqaballeessaatiin sababa isaatiif jecha footoo isaa garagalchaa mootummaan hin balleessaa hin tolchaa garuu gaafa rabbi namaaf bakka tokko kenneetiin jennama saniif ammoo kabajaa qabaachuu qabna kabajaa san dhoowwineetiin akka barbaanne miidiyaa irratti isa qeeqaatiin ture haa ta'u kama jibbame santu arras isa baase haa baasu erga ba'een booda namni kuni iddoo sanitti namoota ammoo gameessa ta'an namoota ammoo beekumsa qabani innis beekumsa qaba akkasumas immoo macaafota adda addaa dubbisaatiin tasgabbiidhaan kaleessa miidiyaa irratti yaada garagaraa qoodaatiin ture amma immoo dhaggeeffachuutu nu barbaachisa caqasuun xiinxaluun nu barbaachisa yaada bilchaataa ta'e gaafa interview godhameetiin jedhe gaafa inni dubbateetiin jedhu egaa gaafa kana namni gargar ba'e maali tokko kan nagaa jaallatu tokko ammoo kan ammoo haala inni yookiin ammoo mul'ata inni qabateetiin ummata waliif hojjetaa yookiin paartii wajjin itti amaneetti seeneeti hojjetaaru wajjin kanatu nu baasa karaa kanatu nu baasa jedheeti nagaan karaa nagaatiin karaa lolaatiin lolli amma biyyi keenya keessa jirtullee sirrii mitiyyuu obboleessa irratti dhukaasaara nagaan ammoo hiikamuu qaba jedhee kana dubbate kana ammoo kan biraa ammoo alaabaa ammoo Itoophiyaas alaabaa abaa'us alaabaa ammoo
gadaas ammoo fuladda kaayee namni gaafa dubbateetiin jedhu Jawaar Abiyyitu akkana godheera Jawaar akkana ta'eera Jawaar ammoo Abiyyiin waliin jira wanta adda addaa irratti olola oofamaatiin ture garuu namni kun yoo dhuguma dhugatti laalleetiin jedhu dhuguma nama ammoo nama masakkamu nama dandeettii hin qabne nama beekumsa hin qabne nama iyyummaadhaa fi yookiin ammoo sammuun isaatu nama ammoo qabeenya guddaadha qabeenya sadhabeedha qabeenya horachuudhaaf akka amma miidiyaa irratti haasamaatiin jiru irraan kan ka'e isinitti haasa'uu barbaada. Inna maaliif kun hundinuu ololli jibbi haganaa qeeqii haganaa irratti ka'eetiin jedhe ani yoo laaleetiin jedhu akka eessaatti maal isinitti fakkaata kaleessas warri ammoo akka inni achi hin baane barbaadu warra kanneen akka isaasani aktivistii ta'uuf as dhiyaatanii dubbatanii hin mijoofneef hin taaneef hin milkoofne arrammoo namni kun gaafa tokkotti gaafa dubbatu namni miliyoona meeqa akka laallaatiin ture isinuu argitaniitiin jirtan arrammoo ni yaada nagaagaa qabateetiin mootummaa kana ammallee biyyattiin tun kufuu hin qabdu biyyattiin tun ammoo ilame ammas Itoophiyaan Oromiyaa malee Oromiyaan Itoophiyaa malee jiraachuu hin danda'u akkamii adda adda fo'uu futaatan fo'amuu hin danda'amu sablammii kaaniin adda taanee buluu hin dandeenyu akkam akka isin yaaddan lana garuu wanti tokko naaf gala maal isinitti fakkaata kun yaada kooti warri halaala teettaniitiin Awurooppaa Ameerikaa teettaniitiin dhukkuba ummata keenya rakkina ummata keenya otoo na argin isin baalgarii keessan nyaachaatiin siree mishaarra ciisaatiin asfaaltiin hojjanne irratti ammoo konkolaataa keessan oofaatiin achi hadhaa keessan gadhiiftani dhiigan ilmi namaa mana tokko namni sadi namni afur du'aatiin jedhu kana inni bira taa'ee inni itti seenee argeetiin jira kunaa dhaabbatu jedhe namni kun karaa nagaatiin wal dhabanna kan ammoo garaa keessan isin gube inni tokko aniif Abiyyi wanta ammoo wal nu dhabsisu wanta walii kennaa hin qabnuyyuu wanta wal jala hatanne hin qabnu karaa ammoo politikaatiin walii galu kanaan alammoo karaa biraatiin qurshoo biraan qabnutan hin aartan hin gubattan maaliif ammallee akka kaleessa akkana jedhee waan barbaadeedheetiin hidhattaa galuuf yookiin hajjeefamuu barbaadan argitanii kana waan barbaadaniif akkamitti inni akkanatti dubbate yaada nagaa akkamitti dubbate jettaniitiin arrammoo sarratti kaataniitiin alaabaa inni hin qabatini alaabaa kana inni qabata isaatii miti kana paartii isaallee kabraa haa bocatu sinjammar alaabaan keessanillee miti kan paartii isaaniitillee miti alaabaan kuni kan ummata Oromoo guutuuti ganda gandatti wal galchuuf kaan Wallagga jettanii kaan Arsii jettanii kaan Shawa jettanii kaan immoo Boorana jettanii gargar nu fo'uuf jettaniitiin wanti isin godhaatiin jirre hadhaan isin godhaatiin jirre baay'ee teettanii isin wanti ammoo walitti qabamtanii yookiin karaa kamiin walitti qabamtanii isin bikkitanii tokkummaa oduun gargarummaa nagaa oduun taane lola dhiiga mee isin keessaa namni tokko dhiirri gadi ba'eeti dhufeeti mee biyyatti galee akka isaa kana isaan amma maal jettan hin galin hin deebin achitti as taa'eetiiti akkana godhe abadan hin godhu jedhe kanuma caalaa dhugaa rabbisaa gargaara baay'ee natti tole dhaabbannaa ijannaa isaa abadan hin deemu du'us ummata kiyya wajjin du'u nagaa soo fideetiin jedhe acha laala taa'ee duun taane bira dhufeetiin itti siqeetiin ummata kana wajjin jiraachuun barbaada jedhe isinoo achi teettaniitiin walitti nama tuttu argitanii kaleessa diina waliin caffaraatiin turtan inni kanan gooneeyyu yoo achi garagaltani miidiyaa kaan irratti qaaxxan warra kaleessa isin cafacafaatiin ture warra kaleessa biyyaa isin ari'e sababa qeerrootiif sababa ammoo Jawaar akkasumas immoo Abiyyaadha jibbitan kanaan kaleessa warri ammoo eessaan baatan booleerraan galtanii biyya keessanuu laaltan arra ammoo satti ka'uuf jettaniitiin arra ammoo nama nagaan barbaanne nama ammoo adeemsa hin beenne nama ammoo hiyyummaaf jedhee qarshii qocachuuf jedhee kana godhu qeeqxanii taasiftan isin yoo akkana nama keessan cabsitanii kun hagam cabsa irra darbitanii hin qabatini kan keetii miti atuun qabachuu hin dandeessu yoo akkas isaan jetteetiin jettee kan keetiillee miti kan isaatiillee miti kan ummataati kun kanaafi ummata keenya anini akka kootti abaarsa qabna natti fakkaate
abaarsa qabna. Kun dhufeetiin lafuma Oromiyaa keessatti dhufeetiin harka duwwaa dhufee san qabeenya godhatee itti jiraatee itti jijjiiramee gara biraa deema. Kenna achuma tooni naafaanii da'oo isaa keessaa ba'uu hin danda'u. Maaliif akkana taana? Maaliif walitti kaana? Maaliif ammoo beekaa kennan qabanni? Wallaalaa kenna maaf hin gorfanne? Amma warri miidiyaa irratti yaataniitiin warri Ameerikaa Awurooppaa ta'ettaniit akkas dubbattan isarratti jaarroleen yaanni keessanillee yaada ammoo jaaraadha. Ilaalchi keessanii ilaalcha duubatti hafaadha. Isini yeroo wajjin hin deemtaniyyuu. Yeroo hunduma dhiiga dhangalaasu walitti ka'u nagaa warra hin barbaanne nagaa kan hin barbaanne sheexana. Isin keessa sheexanatu jira. Attamitti karaa nagaatiin qabsooftu attamitti karaa nagaatiin walitti qabee yoo inni karaa nagaatiin walitti qabee ummata kanaaf wanta ta'u yoo fideetiin jedhe maal rakkinna qaba maal barbaaddan isin doolaara keessa achitti laakkaadhaa ummanni asitti dhumataatiin jira beelaan ummanni asitti akaamaatiin jira ummanni asitti akkuma inni jedhe akka shunkurtiin kattafamaatiin jira diinaa miti kan walajjeesaa Oromootu Oromoo ajjeesaara. Dhugaa isaati dhugaa dubbate dhugaa kana dubbatee fi bakka qaqqasin jedhe maaliif dhugaa fudhachuu waan hin dandeenye waan jiru waan arge waan beeku dubbate waan hin beekne halaala teettaniitiin olola ooftan isin hin baasuuyyu kun nun baasuuyyu kun Oromoof ammoo gaarii miti otoo ta'e qara afaan keessanii bahe dura yoo kana barbaaddan Jawaar kun dhufe isin bira dhufe Awurooppaa gaafa dhufeetiin jedhe haga asiyaatanii jibba keessanii lana garuu falfalli gowwaan dhumatu hin dhokatu jedha Oromoon. Falfala keessa haga akkas dubbattanii otoo hin dhufeera walitti qabamtaniitiin wanti kun nu baasa wanti kun si baasa wanti kun paartii keessanii hin baasa jettanii otoo akkas wal gorsitanii maal qaba kan diinaaf ol kennitan. Kanas gootanii sanis gootanii jedheenni nu kaayyoo isaarraa moo isin kadhattanii ilma ofii san tokkicha san dhiiseetini Oromoo isa dhiiseetini nama ammoo biyyatti galeetiin jiru nama ammoo lubbuu fi kennuuf gara duubatti hin deemu argisiiseeras sodaata akkasiin qabuuyyu kana waan ta'eef yoo dandeettani yaada gaarii inni fide kana caalatti akka gaarii ta'aatiin deemu kan wallaalis ka biraa akka deemu maal cubbuu qaba yoo Abiyyi wali araarame maal cubbuu qaba waa'ee lammaanni waan gaarii dubbate kaleessa lammaa waan gaarii hojjetadha waakkachuuf jettanii eessa jira lammaan maal nu godheera lammaan jettan maal isin haa godhuu barbaaddan hojjeteera yeroo isaatitti ammallee hojjechuu hin danda'a carraa hin qaba nama ammoo wal kuffisu namni kenna ani hin beekan dhugaa kun wallaalaa ofiitu goota godhan nuti ammoo goota yookiin ammoo beekaa keenya maal goona hin cabsina yeroo tokko wayii nama maqaan nawuyyuu yookiin yaadaan dubbadhu kanaan beekuu dandeetan wanti kun akka dhufu takkoon haay Oromoo jedhaa dubbachaatiin ture arra kunoo ta'e wanti inni jedhe nagaan barbaannu tokkummaan barbaannu ishi namoonni kaleessa akkas ta'anii jetta waggaa agasii muluu uduunni dhalannee jalqabaniitiin eessaan baasan maal qaba inni yoo irraa fuudhe ilmi yoo irraa fuudheeti abbaarraa ilmi fuudheetini yoo ammoo dhaloota ittaan ufinnis ammoo wanta qajeelaa ta'e wanta uummata kanaaf ta'u wanta Itoophiyaaf ta'u hojjetee yoo darbete maal qaba maaf olii hinaafna maal wal sakaalla please yaada hamaa kanarraa haa deebinu isarratti ka'uun isarratti olola oofuun kun isiniif sirriin yoo dandeettani yaada bilchaataa qabadhaati akkuma inni qabatee bahe yaada nama amansiisu yaada ammoo bilchaataa ta'e qabadhaati gadi ba'a ummanni kun isin deeggara kun isa deeggara kun mootummaa deeggara bakka yaada qabadhaatiiti yaada keessan gabaarra oolchaa garuu wal cabsuu akkasii Abiyyi waliin mari'atee takka Abiyyi haga tokko hojjetee kee inni irraa fudhachuu barbaade kanaaf kana godhe ilamee waan isin uumtanii qaattan kanaaf sirriin jirru walitti ka'uu kanarraa yeroo ammoo ummanni Oromoo carraa qabu carraa guddaa harkaa qabu kana wal harkaa gatuuf wal harkaa dha'uuf walitti falfala walitti ammoo waan hamaa kana walitti yaaduun karaa kootiin gaarii miti kan ammoo nagaan jaallanne kan dhiiga namaa akka jigu kan ammoo namni akka wallolu ilame kan amma buura jiru kan jaalmaaroon yoo ta'eetiin jedhe namni kuni nama nagaa barbaadu
akka ammoo yookiin ammoo ummanni akkasitti rasaasaan raafamu kana hin barbaadu dutti dhiyaatanii gaafatanii walitti buusuuf isaaf Jawaarii walitti buusuuf akka yaadni isaa akka diina walii ta'anii wanti isin hadhaan ammoo achi isin facaasaa ta'an kaleessa mootummaa walitti bu'ee ammallee deebi'ee isaanillee akka walitti bu'ee bichaa isin maal gootanite nama gargar facaasu akeekni keessan yaanni keessanii tokkummaa ummataa nagaa ummataa hin barbaadu isin taada biyya nagaa jirtan ka seef taataniitiin jirtan ka ummata keenya ammoo kan ammoo hiyyummaan beelaan lolaan rakkina garagaraa keessa dabarsaa isin eessatti beektan kanaaf yaa ummata ko yaada kanarraa haa deebinu walaa gorfannu nagaa eenyus kan jibbu jiru nagaa kan jibbu ilmoo seexanaatiif seexana duwwaadha bakka kanuma isinitti hin jedhaan dhugaa waan biraan qaban baay'ee nama gaddisiiftu hay profeesarummaa hay doktorummaa ay waraqata callaa ta'e hafe keessan garaa nama nyaattu dhugaa yoo laallamtan namoota gurguddaadha garuu kaleessas bee asii kaataniitiin bakka isin hin galchine galaatiin deebitan akka ammoo intala gursummeetti acheerumaas deebitan nama akkasiitii miti namichi kun Jawaar waan qabatetti waan amanis kan waliin jirus Profeesar Maraaraa Guddinaa nama ammoo beekumsa nama gameessa nama jedhee amansiisuu danda'u wama gochuu hin dandeessanii kanaaf yoo dandeettan yaada bilchaataa akka isaanii qabadhaa gadi bayaa ummatatti kanaan alatti immoo akkana ta'uuf akkas ta'uuf jedhaatiin maqaa waliin xureessinaa maqaa waliin balleessinaa wal ummata waliin nyaachisina kanuma isin bakka gaarii jirtanii ummata walitti hin kaasinaa jedha egaa yaanni koo kana dhugumaanu baay'ee tokko natti dhagame namni ka ofii kuwwan ka ofii kan hagana beekumsa yookiin ammoo dhageettiin qabaanni akkamitti akka kunuunfataaru kama argaatiin jirru kenna garuu carraan maaliif akka kana ta'een beeku anini abaarsa nu jidduu jiru karama kamiinuu dhugama karama kamiintu yoo laalle ummanni Oromoo kuni karaa poolitikaa keessatti yoo laalame amantaa keessatti yoo laalame eessatti illee hinaaffatu jira hinaaffaa guddatu nu gidduu jira kanaaf hinaaffaa kana Rabbi nurraa haa cabsu nagaa namni hin barbaanne hin jiru hundi keenya nagaa barbaadna nagaa Rabbi isiniif haa kennu kanuma isiniin jedhaan yaadni koo kana egaa warri na dhaggeeffatanii like naaf godhaa comment yaada keessan jalatti kaa yaanni aan qabu tokkummaa jedhu nama jaalala jedhu wajjin an dhugama an akka eelsatti wajjin dhaabadha jaalala kan jedhu kamiinuu haa ta'u jaalala tokkummaa nagayaan wajjin deemna nama jedhu kan barbaadu kana maaliif barbaada waan biraa maal barbaadu isin nagaa kan hin barbaanne jaalala kan hin barbaanne tokkummaan mariidhaan mirga isaa kan hin kabajisiifan lolaan hin ta'u wanti akkasii kanaaf immoo akka ammoo yaada duubatti hafaa dhiifneetiin yaada ammayyaa ta'e yaada ammoo qajeelaa ta'een yaa saba akkasitti akka deemnu isiniin jedha yaanni koo kana waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma egaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuu fi nagaatti tura guyyaa gaarii isiniif haa ta'u baay baay isiniin jedheetiin jira